Yoo akkam jirtu viidiyoo fayyaa keenya irratti waa'ee dhagaa kalee yookaan cirracha kalee mallattoowwan inni qabu akkasumas immoo sababoota dhagaa kalee yookaan cirracha kalee nutti fiduu danda'an akkasumas immoo dhagaa kalee yookaan cirracha kalee mallattoo isaa qabaattanii gara mana yaalaa yeroo deemtan sakatta'insa isinii godhamuu fi yaalii isinii kennamu akkasumas immoo dhagaan kalee yookaan cirrachi kalee otoo hin yaalamin ture miidhaawwan akkamii akka nurra geessisu ilaalla. Kanaafuu viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaalaa. Dabalataan immoo gaaffii fayyaa wajjin wal qabaatu kamiyyuu yoo qabaattan yookaan immoo viidiyoo kana irratti wanti isin hin galle yoo jiraate koomentii irratti na barreessaa. Akkasumas immoo rakkoo fayyaa kamiyyuu qabaattanii qaamaan dhuftanii nu mariisuu fi mana yaalaa keenyatti yaalamuu yoo barbaaddan bilbilli keenya piroofaayilii irra jira achirratti beellama qabattanii dhufuu ni dandeessu. Chaanaalii yuutuubii fayyaa keenya kanaaf haaraa yoo taatan immoo sabskiraayib, laayikii fi sheer gochuun maatii ta'a nu faana tura. Kalee keessan irratti xaxarii yookaan dhagaan uumameera yeroo jedhamu dhageessanii beektu. Kalee ilma namaa irratti akkamitti xaxarii yookaan dhagaan uumamuu danda'a? Xaxarii yookaan dhagaan kalee keessatti kan uumamu xuriiwwan qaama keessaa bahuu qaban jiraatanii garuu otoo hin bahin gaafa hafanidha. Xuriiwwan qaama keenya keessatti hin barbaachisne yeroo baay'ee kan ba'an karaa fincaaniiti. Kanaafuu keemikaalonni fincaan keessatti argaman qaama keessaa otoo hin bahin bakka tokkotti yeroo kuufamanidha. Xaxarii yookaan dhagaan kalee kan uumamu. Xaxarii yookaan dhagaawwan kalee kun gosa afur kan jiran yeroo ta'u, gosoota xaxarii yookaan dhagaawwan kalee kana keessaa yeroo baay'ee kan uumaman kaalshiyeem ogzaaleetii fi yuuriik asiididha. Namoonni xaxarii yookaan dhagaa kalee kana qaban mallattoon isaan agarsiisan guddina yookaan saayizii xaxarii isaanii irratti hundaa'a. Xaxarii yookaan dhagaan kalee isaanii keessa jiru baay'ee xixiqqoo yoo ta'e mallattoo hin agarsiisani. Xaxariin sun fincaan waliin bahuu danda'a. Garuu xaxarii yookaan dhagaan kalee isaanii keessatti argamu sun seentimeetira tokko ol taanaan fincaan waliin bahuuf baay'ee ulfaataadha. Mallattoon beekamaan namni xaxarii yookaan dhagaa kalee qabu agarsiisuu danda'u dhukkuba dugdaa gara gadii yookaan immoo dhukkuba cinaachaati. Akkasumas yeroo fincaan isaanii fincaan dhukkubu halluu yookaan kalariin fincaan isaanii dhiiga makachuu fi foolii badaa godhachuu akkasumas ol siin cabsuu barbaaduu fi ol siin cabsuu fincaan amma siin qabuu fi siin gunnuudha. Wantoonni cirracha kalee yookaan dhagaan kalee keenya irratti akka uumamu godhan nyaatota pirootiinii fi sukkaarri itti baay'ate baay'isanii nyaachuu akkasumas nyaatota of keessatti soodeemii qaban baay'isanii nyaachuu fi bishaan qaama keenyaaf gahaa ta'e guyyaa keessatti dhuguu dhiisuu akkasumas saayid effeektii yookaan miidhaa cinaa qorichoota tokko tokkoon dhufuu ni danda'a. Dabalataan immoo faamilii histirii yookaan seenaa maatii dhagaa kalee yookaan cirracha kalee qabaachuunis dhufuu ni danda'a. Dhagaa kalee yookaan cirracha kalee qabaattanii gara mana yaalaa yeroo deemtanii dooktarri yookaan ogeessi fayyaa sakatta'insa yookaan mirmaraa garaagaraa isinii godhuu ni danda'a. Mallattoo dhukkuba keessanii irratti hundaa'uun dhuguma dhagaa kalee yookaan cirracha kalee qabaachuu keessaniif sakatta'insoota isinii godhaman keessaa sakatta'insa dhiigaa fi sakatta'insa fincaanii. Sadarkaa fi guddinaa fi sheeppii dhagaa kalee yookaan cirracha kalee keessanii adda baasuuf immoo sakatta'insa X-ray fi sakatta'insoonni altiraasaawundii isinii godhamuu ni danda'a. Dabalataanis mallattoo dhukkuba keessanii irratti hundaa'uun dooktarri yookaan ogeessi fayyaa sakatta'insoota amma isinitti meerrattiin dabalataan sakatta'insoota biraa isiniif godhuu ni danda'a. Erga sakatta'insi yookaan mirmaraawwan kun isinii godhamanii booda cirrachi kalee keessa sadarkaan isaa guddin isaa fi sheeppiin isaa erga adda ba'ee booda qorichoota garaagaraa fi yaaliiwwan garaagaraa isinii kennamuu ni danda'a. Cirrachi yookaan dhagaan kalee keessan baay'ee xiqqoo kan ta'ee fi fincaan akka hin darbine kan isin dhoowwine yoo ta'e yaalii yookaan furmaan isinii kennamu bishaan gahaa qaama keessan akka dhugdanii fi dhagaa yookaan cirrachi kalee sun karaa fincaanii akka ba'uuf qorichoonni tokko tokko isinii kennamuu ni danda'u. Garuu dhagaa yookaan cirrachi kalee keessan garmalee guddaa kan ta'ee fi akkasumas fincaan akka hin darbine kan dhorku yoo ta'e sarjarii yookaan immoo baqaqsanii yaaluun isinii ajajamuu yookaan isinii hojjetamuu ni danda'a. Namni tokko dhagaa yookaan cirracha kalee qabaatee otoo hin yaalamin yookaan immoo gara mana yaalaa otoo hin deemin yoo ture miidhaawwan garaagaraa irra geessisuu ni danda'a. Miidhaawwan cirracha kalee yookaan dhagaa kalee otoo hin yaalamin ture fidu keessaa tokkoffaa infekshiniiwwan qaama saalaa fi infekshiniiwwan kalee garaagaraa namatti fiduu ni danda'a. Akkasumas immoo infekshinii afuuffee fincaanii fi infekshinii kalee akkasumas immoo yeroo dheeraaf otoo hin yaalamin yoo ture kaleen keessan hojii akka dhabu yookaan immoo kiidnii feeleerii isinitti fiduu ni danda'a. Kaleen keessan miidhameera taanaan yookaan immoo rakkoorra jiraannaan mallattoowwan amma isinitti mukan ofirratti arguu dandeessu. Tokkoffaa baay'inni fincaanii keessanii xiqqaachuu namni tokko guyyaa keessatti ml 400 gadi kan fincaa'u taanaan kaleen isaa rakkoorra jiraachuusaa agarsiisa. Lammaffaa immoo qaama keessan irratti dhiita'uun jiraannaan ispeeshaal immoo naannoo miila keessanii fi ija keessan irratti dhiita'uun jiraannaan kaleen keessan miidhama guddaarra jiraachuusaa agarsiistudha. Sadaffaa immoo yeroo hunda halluun yookaan kalariin fincaan keessanii gara diimaatti jijjiiramaa jiraannaan. Arfaffaa yeroo hunda dhukkubbiin dugdaa gadi fageenyaan kan isinitti dhaga'amu yoo ta'ee fi akkasumas qaama keessan garmalee isin hoksuun yoo jiraate. Shanaffaa immoo yeroo hunda dadhabbiin kan isinitti dhaga'amu yoo ta'ee fi ol siin cabsuu barbaaduu fi ol siin cabsuun yoo jiraate. Mallattoowwan amma isinitti meequun isin irratti mul'annaan kaleen keessan miidhama guddaarra jiraachuusaa agarsiisa. Fayyummaa kalee keessan eeguuf maal gochuu akka qabdan ni beektu. Tokkoffaa qorichoota peenkiilar yookaan dhukkuba hir'isuuf ta'an mataan na dhukkubee dugdaan dhukkubee jettanii utuu haalli fayyaa keessan hin beekamin qorichoota kana bittanii hin liqimsina. Lammaffaa guyyaa keessatti bishaan liitira 1.5 hanga liitira 2 dhugaa. Sadaffaa nyaata of keessatti ashaboo baay'ee qaban hin fayyadamina.
Arfaffaa guyyaa tokko keessatti hirriba sa'aatii 7 hanga sa'aatii 9 argachuu yookaan rafuu. Shanaffaa sigaaraa xuuxuu yookaan dhugaatii alkoolii hir'isuu yookaan dhaabuu. Egaa viidiyoon fayyaa har'aaf qabadhee isinii dhiyaadhe kana fakkaata ture. Akkuma sila isiniin jedhe viidiyoo kana irrattis haa ta'u gaaffii fayyaa kamiyyuu qabaattan koomentii irratti naa barreessaa. Akkasumas immoo yeroo itti irratti viidiyoo fayyaa yookaan immoo mata duree fayyaa kamirratti akka isin hojjedhu yoo barbaaddan koomentii irratti naa barreessaa. Viidiyoon fayyaa irra isinii dhiyeesse kun yoo isinitti tole immoo akkuma sila isiniin jedhe subscribe, like fi share gochuun maatii ta'a. Hanga viidiyoo itti wal garuutti nagaan tura.